السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة في خبجمتوتا فيا اسم جلا بديت انجرا اسم ديبيت انجرا هنو أرقم متشون ديبي. الحمد لله رب العالمين. ربنا رنو عن سجرة دعاء انت سوى والله حالا نوكي بلمته والله حالا سنجالتهم فنا معلومة نسنجا وان سننجول لك أبو حالا نسنجال داي سننجال داخل الدكتورة في خبجمتوتا فيا akkasitti gaa Abraahim kun akkasitti ijoollee sanis qaqqabanii hidhanii mootummatti kennanii jiranii bal'oo faa hunda dachee faa hunda isaan hundinuu wajjin wallahi haalan isin galatoomfadhaa galata guddaa isaanillee haa galatoomanii haalan wajjin cinqamanii na wajjillee dararamanii hanganni hidhame sanis akkasitti na wajji dhaabbatanii har'allee isa wajjillee dhaabbatanii amma gaa gammachuu wallahi gammachuu haalan gammadee akkasitti qabanii ijoollee sanis mootummatti kennanii وما تكن قوت أما بيفتولين دران شلة جاكو كم جنة شكنا واتك كسيباتولين وما في الدم مشين سيف جولة سموت ما تخنمته دعاء تسن حالا نجم متشيفته حالا نقبلمته أما اللي دعاء نفقدا أما اللي دعاء نفقدا نسنجا جولة جا مجاتكم مجاسو مالي دا توكو سچتي داني تدران أشتى الزباجران ساني سچي وجيم باساني مجانكم كدران نبرا hidhamee jiru sunis Ibraahim akkasitti baasee aadillee ittiin diinee mucaan sunillee wallahi haa galatoomu aadillee ittiin diinee akkasitti karaa Ibraahim ta'ee wajjin dhaabbatee ijoollee sanillee itti geessee qaqqabanii wajjin mootummatti kennanii garuu isaan waraqaa inni isin qabu mucaan kasumaalee sunis isin qabu isaan lameen kun hin dachaane balloon biraa deebi'ee mootummaa bira rangaa isaan saniifis du'aa'ii nu godhaadha akka bayangaamee isaanis waraqaan qabanii tanumaaf qoratuudha hambisaniin saa ijoollee lamaan santuchitti hafee mucaa kanu bira yeroo kanaafi tokko jira janammas kachitti ijoolleen sun azzabu jirtu sanis fuudhanii baasanii wallahi gaa hordoftoota kiyya dacheenis bal'oo hunda dachaasis innilleen wallahi haalan jabaadhaa deemet wajjin dhaabbatee innis wajjin haalan dhaabbatee Ibraahim wajjin illee dhaabbatee wajjin deemee gaa ummanni sunis akka bahuu fi godhanii akkasitti baasanii ummata sanis mootummatti nurraa kennanii fa ummata baalagee san mootummaan qaqqabdee amma ganaa waan nutti dhufaan jirtu insha Allah nagaa maleedha baba wallahi du'aa'in teessan hedduu takka nu taate hedduu takka gammannee jirra akkasitti har'a bal'oo fi Ibraahimis gaa ijoollee san laallajanii Ibraahim illee gaannillee mattaaqaa waan qabu rabbiin gaa haalaa fi suuf abrii hunda du'aa'uma nu godhaadha bal'oonni qaba garuu mattaaqaadha achitti ijoollee san gaanii laallajanii ni baafnaa janii gaa ijoollee san wajjin hidhamtee lamaan san baasuudhaaf kutan har'a isaan du'aa'ii nuuf godhaan isiniin jagaa isaanis akka nuuf baan ijoolleen sunis akka nuuf baatu rabbi haalaa fi suuf abrii hundaa wallahi laaffattee jirti insha Allah hundinuu numa laaffatte biiftuunis amma waa takkan fiddoo asii baatellee waa takkan fiddoo amma yaani nu gaani daddaddatti ishiinis asuma teessee gaa Ibraahim gaana irratti onni godhuu feetinsa ammasi garuu Ibraahim irraan qabu ishiin akka yaada ishitti akkas viidiyoo takkan argita bal'oon mare takka sani jeetin har'allee loleen ishiini ni loleeni viidiyoo nama wajjin mana kana teessee daa'inuu martaa jeeneen viidiyoo maal humaan jenneettee gaa san irrattillee onneettee inillee dhooyinillee numan dhiisee dhiisinaan jettan gaa'isini simciyyoon fayyaan qabduun sajeetuman ta'ishii tana jalumaachi dhayeetin dhiise wanumarraa ukaa'uu dhiise dubbii ishii umarraa ukaa'uun dhiise ishiin garuu gaa'umaa akkuma qalbiin tuqamtee godhatti waa takkan fiddoon feetullee yoo deemtes yoo teesses humaa wanni ishiin fidduun jirtu garuu gara Ibraahimiin hin beeku gaa yoon gaa isu ennumti gaa keessaa qabaatee gaa wanni ijeen beeku tanas gaa du'aa manaa godhaan isiniin jaa garuu haalan hin gammadeen ijoollumti sun narraa ijoollumti sun qabamtee ijoollumti akkasisa goote sun qabamtee hidhamuuf gammachuu guddoo wallahi isinillee isinin galatoomfadha dhaabbattan na wajjin galata guddaa jazaan teessan jannata haa taatun isinin jaa galata guddaa wallahi waan isinin jiun beeku haalan hin gammadi du'aa isin nu gootanii nu jajjabeessitanii onnee nutti gootanii wallahi onnee itti gootanii Ibraahim illeen akkasitti fayyee alhamdulillah bira dhaabbatanii ijoollee sanis akka fuudhan godhanii ijoollee sunis hidhatti nurraa galuuf ammoo ni nu yaachisaan jirtu jechuudha duraan gaa manallee qayyaradha akkana ittanii manillee hin jiru biyya namaa jirra mana sanillee barbaannee dhabnee efa isaan nurraa qabaman amma isaanuu qabamanii wanni fidan hin jirtu jechuudha manallee qayyaratu baanus ishii waan fidduun qabdu ishiin dhalaadha duraanuu hidhata ijoollee sanii wajji walitti qabdi amma ishiinuu gaa ijoolleen qabamtee hidhamte anis mootummatti na kennanii yeettee takkatti hollatti sodaata jirte jechuudha amma ishiinuu
manuma kana keessan taagaa asuma alatti zeessatti deemaa miti asuman taa'etti gaa'ii garuu gaammiyyoo maraattuudhaa fi fayyaadha gayaada ishiidha kanan beeku waan jette gaanuma jetti maana bira anuma ishii biran jiran leettee wanni jettu Abraahimis indhiisunuma itti gaa'an tana gaa fayyan qabne malee fayyan juuni inshallah ishis rabbi aafi rabbi afayyisoo fayyan qabaannes du'auma goona fi waan je'uun hin qabu gaayoo sammuun tuqamtesi inshallah garuu gaan inni waan jumbeeku garuu gaan nan amana isa nan amana akka ishiin jettu kanaan gaafino ishiinis shakkiin amma tabiraana keessa fiddee jirti gaa'u gaballo wajjin barsiyoon gaahumaa takka gaa ijallee gadin qabattu waa takka jabaafteetuma ijuma biraatiin nalaalte mana kana keessatti illee garuu an rabbiif jecha jeetin gaakuma isin jettan san nyaachisee ubaasee rabbumaaf jecha taa'e dhiqadhu dibadhu taa'e jeeni waan hin fiidala gutti fideetin dhiqadhu dibadhu maa taa'e usi manni kan keetii jeeni akkasitti teessi amma inuu qooqarraan nalaaluu eegaltee jirti inshallah rabbi asirreessu yoo fayyaan qabnes rabbi afayyisu ishis du'auma goona fi akkanaatiin jagaay dhalaadhaa tana gaa dubbiin dhalaatuun jajjabduudha ni sodaanne ta dhalaadhaa tana mootummaa sanitti silaafirraa kenninee ishis gaa teessu achi hidhamteeti jennee ofirraatti kenninaayyee ennee gaa dhalaan ammas waan feete aqlii tana qabdi waan feete etteetu maaree na godhee wettee booda waan biraatu wettee ammas deebitee isa kanas ni qabsiistiyyee jennee shakkinee ishii tanas gaa mootummaa sanitti sin kennine asuma taa'e jeeni hin deemilleennaan hin deemu wettee taa'e hayyee asuma jeetin gaa mootummaa sanittis kennuun hin taatu ennee sodaannet akkasitti asuma taa'e manuma kana keessa hayyee jeeni gaa miciyyoon gaa takkanaatii miti hin ustuu afaaninsi yoo ishiin gaa diddee ammas kanuma umaa takka waa goggodhatu taate gaa diddee Abrahaam hin dhiisu itti yoo fayyumaan kakkana godhatu taate maraattu ta'uu baattee fayyaa taatee gatuma gaa asuma teessee diddeefumarraa hidheetin gaa hanga gaa inshaallaa gaa nama ishiitis taatu waa namni argee nama illee taatutti barbaannee firas taatu gaa taanii wal'aannee gaa nama wanni illee taatutti aamnee wal'aannee fayyitu hidheetuma inshallah sanatti deebiseetiin nyaata sitti kenneetuma achumatti haa hidhamtee teessu gaa egaa akkamiin godha waa akkan godhuun qabu amma gaa yoo asii gabbaates yoo mainuu mana kana taa'uun naaf dawaadha qabdan ishiin mana kanaa yoo gabbaate itti booda gaamma iyyuun eegalti hin ustu jechuun iyyoon ta'ustuu miti yoo mana kana teessee yuutuuba ishii sanis gaa namni itti kennu jiru harkaa qaba Abrahaami yuutuuba ishii sanis micaa gaa wajjin waan akkasitti ijoollee hidhaadhaa baasee adii isaa seenee saniifin kenna jee walii galanii micaa sanii waadaa walii seenanii yuutuuba ishiidhaa san micaa saniifin kenna jee micaa sanis gaa rabbi haa baasu inshallah du'aa hidha goona fi ijoollee micaa kaanis walumaanuu rabbi haa baasu miciyyoon sila usteetumas teessee naa dawaadha qabdi usteetis hin teessu gaa miciyyoon usteetis hin teessu afaaninis hin ustu hidheetuma gaa yoon hidhaa san teessise malee gaa akkan godhun beeku jechuudha balloo fi gaa ijoolleen dacheen faanis akkasumatti itti wal mari'ataa jiran gaa mootummaadhaan sirraa qabne isaan mattaawaqaa ni qaban gaa warraas keessa ture wallahi gaa micaa sanis haalan galatoonfanna galata guddaa micaan sunis akkasitti waadaa seenee fi dhiira namaati wallahi illee ni akkasitti micaan as gaasitti Abrahaam gaa xiqqoo qabee azzabe santu akkasitti garsiisee biiftuun kara ishiitiin ijoollee sanillee baasuudha diddee dhossitee jirti ijoollee hin baasu numa itti hanga Abrahaam naa ayyamu Abrahaam dura naamaara ta'e isan agarsiisetti gaa isallee ijaan arguu feete akkasitti diddee innis ishee arguun fedhu jee wal dhagarree isaanis akkasitti micaan dhiiraa kun gaa dhiirumaarra wayya dhalarra dhalaan tun badduudha akkasitti hayyees jeeni bakka sanillee geesse ijoollee sanillee akka baasisiisu godhee baaseef seisee isallee gaa rabbi haa baasu du'aa inni godhaadha fi haalan micaan sunillee nama galataati isinillee haalan isin galatoonfadha micaa sanillee nan galatoonfadha oduu illee irraanfadhu micaan sun haalan dhiira namaati jechuudha nama waadaa namatti hin diinne jechuudha hin diinne kan inni akkas godhellee sin garsiisa jeeni waadaa seenee fi akkasitti hojiin deemee achi hojiin dhaabbate bakka san rabbi haa baasu mattaawaqallee qabaatu baatu numa baasan amma balloo fi dacheen faan isaan ni qaban mattaawaqaadhaa ni baasanii inshallah takkana tana du'aa'i nuuf godhaa fi isin ija du'aa'i nuuf godhaadha manallee gaa mana kanallee qayyaratuudhaan fedhanillee ni mee manallee rabbi siyaa baasu jaagaa du'aa'i naa godhaadha garuu gaa wanni manas qayyaratuu fedhuuf ijoolleen cinaa qabamee hundiin qabamne tamana bakka sanirraa qayyaratteetu jira jaan ijoolleen bakka duraanii sanirraa qayyarattee jantuun ijoollee waa xiqquma namuma lama arganii qaban malee ta duraan achi jirtuun qabne tunis gaa yoo hidhaadhaa baatee boodammas rakkoo biraammas deebi'anii gaafidan hin beeknu inni saniif mana qayyaratu feena manninis waan jiru gaa biyya namaa keessa irraa yati yoo rabbi jee numa mul'ata inshallah du'aa manu godhaan bira dhaabbadhaan isin jaan jajjabeessadha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh